Kunuuka. Waaw, 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 waaw. Akka ajaa'ibaa kana hedduu bareeda, hedduu miidhaga. Akkuma ijatti miidhagee yookiin immoo bareedellee jechuudha. Yeroo nyaatanillee akkasuma hedduu tokko namatti tola jechuudha. Ajaa'iba. Akkasumallee jechuudha. Asumaanillee ruuzii hojjeteetiin jira. Innillee injira silaalaa bisiksik budundus kan jedhedha jechuudha. Waaw. Dhugaa dubbachuuf hedduu tokko namatti tola. Turtiin keessan ammallee ana wajjiniin haa ta'u. Ashamaa harka fuunee jaalatamtoota kabajamtoota maatii chaanaal Abbeeloof nagaa fi araarri jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu guyyaa har'aa jechuudha siiniyyaa isinii ejjechuu dhufeera. Egaa wantoota siiniyyaa fi nu barbaachisan kunoo handaaqqoo foon kukkuta'eetiin jira jechuudha. Akkasumas immoo kaarotii, gaaraa, dinnicha, kuusaa akkanatti tottolutti. Akkasumallee keesbaraa yookiin baala dimbilaalaa, cuunfaa, loomii, asimmoo qullubbii bordoggo'ee kukkutee, filfil baareexii, qullubbii adii jechuudha. Akkasumallee yuugaardii yookiin immoo itittuu, keesbaraa daakuu, qimamii fi ashaboo, akkasumallee zinjibila daakuu fi irdii xiqqoo fi saalsaa yookiin immoo tomaatoo saasii kan jedhanidha jechuudha. Egaa warreen kana akkaataa yookiin immoo haala ani ittiin hojjedhu maratuun na hordoftoota jaalatamtoota kiyyaa laayikii keessan immoo akka hin daganne egaa jechuudha. Asumaanii qullubbii fi qullubbii adii filfil baareexii koo kan laaxa qopheeffadheen jira. Kan laaxa yookiin kan itti daakamutti nannaqa jechuudha. Haala kanaan akkana jalaan hanganaanee itti naqee deebi'a. Kun akkasitti itti naqa'een jira. Bilbila tokko harkaa waan qabeeruuf amma kallattumaan urgoo yookiin immoo yuugaardii yoos immoo itittuu itti naqa'a jechuudha. Kallattumaan gadii itti naqanna. Akkasumallee loomii tokko cuunfa'eera jechuudha. Fireesaa keessaa baase. Akkasuma immoo qimamoota isinitti hime hunduma isaa itti naqattu jechuudha. Warreen kana bishaan burcuqqoo tokko itti dabalee walumaan daakkanna. Keesbaraa yookiin baala dimbilaalaa bishaan burcuqqoo tokko itti naqa. Madaabinni xufaa jirtu waan ta'eef daddafeen go'a sagalee ishee agahaan jira gada deemaa jirti natti fakkaata. Dhugaa lapheerra dirdirna jechaa jira. Naxxufnaan na jalaa tabalaashissiti. Saalsaa yookiin immoo tomaatoo poostii xiqqoon qaba. Xiqqoo ishee itti godhee jechuudha. Amma daakkannee walitti deebina nan daaka kana. Egaa hordoftoota kiyya akkuma isinitti himadhee natti uftee gidduutti aabeetiin jechuudha. Maaliif jettee taa'uufis dhaabachuu waan godhu wallaaleennaan kunoo daakee ka'een bishaan burcuqqoo tokko waliin daakee kuduraa fi lukkuu silaa wajjin walumatti naqe jechuudha. Siiniyyaa yookiin immoo vaayiraaksii jedhanitti naqee waliin makeen jira. Ashaboonsaa, qimamiinsaa, kuduraansaa, lukkuunsaa kunoo haala kanaatiin bisaa bareecha'ee wal keessa godhee jechuudha. Xiqqoo tokko irraa hambifadhee xinnoo irraa hambiseera. Isa immoo harruuziif ta'u xinnoo irraa hambise jechuudha. Gidduutti ufteetu na jalaa tabalaashisiisitee shaa tabalaashisiisuyyuu hin jedhu yeroo itti naqu jechuudha. Yeroo itti kuduraa walitti mammakee isinitti argisiisan ture gidduu natti dhufteennaan hojii dhiiseen dhaabuu maal jetti jedhee sodaa'ee kaameraa obse jechuudha. Egaa asumaanii haala kanaan immoo beterii yookiin immoo dhadhaa xiqqoo tokko biriddistitti naqee isa irraa hambise immoo foon firee sadiitu jechuudha. Foon firee sadii qofa foon hindaaqqoo sanarraa as keessa buufa'ee ruuzii adii hojjechuu hin jaallanne jechuudha. Qimiin kun isuman daaka'edha jechuudha. Isuman daake sanumarraa xinnoo fuudhee garuu dhadhaa xiqqoo tokkotti dabaleetiin anqulaalla'ee isa maaliifi xiqqoo fooliis xurtola je'eetiin anqulaalla'e jechuudha. Qullubbii adii waan hundumtuu ee'iin ta'u ruuzii kan qopheeffa'e jechuudha. Isa kanammoo isheetu gidduun natti ufnaan malee silaatu yeroo anqulaalla'e isin argisiisan ture gidduun natti uftee na jalaa tabalaashissite. Egaa amma jechuudha akka erga akkas goonee gastiriitti goonee fooranii keessa keenya gastirii aanee martu jechuudha. Yoo martan hin dandeessu yoo maruu dhiistanis okay. Maafi mishkila rakkoo tokko illee hin qabu jechuudha. Gastiriitti godheen amma gara foorinii keessa kaawwachuu heda jechuudha. Maaliif yoo gastiriitti gootanii bukaara yookiin dafqisaa baay'ee hin bulcheessa jechuudha. Baay'ee bulcheessa akkasumas immoo akka hin gubanne carraa hedduu bareedaa nuuf kenna jechuudha.
Kanaaf akka kanaa haala kanaan gaastiriitti gootu otoo fooriinii keessa hin kaayini. Egaa amma kallattumaan gara fooriinii kiyya deema jechuudha. Fooriinii keenya keessa kaawwanna. Kunoo hagaa fooriinii keessa kaahee itti tottolchee amma itti qabsiifa'a jechuudha. Gajjallaa fi gararraa kan itti godhani takkumaan itti qabsiisa jechuudha. Egaa amma ovenii koo deebisee qadaaduu heda qadaadee bakka. Amma deemnee kallattumaan isa qullubbii sana anqulaalla'eetiin jira xiqqooshee amma firaafiree darsiina waraqqaarii waan kanatti naqa jechuudha. Qundu barbaree firee jechuudha. Darsiina yeroo siin jiru qarafaa bishaan xiqqishuushee itti naqa akkanaa bulchaatutti jechuudha. Bulcheessuun qaba yaani qimii sana bulcheessuun qaba. Foon kun xiqqishuma ishee libji'a malee baay'ee bulcheessuma hin barbaachisu. Maaliif ruuzii adii irraa ijoolleen ruuzii adii baay'ee hin jaalatan waan ta'eef yoo akkas godhe irraa yeroo bicaatti jijjiiramu ruuzii hedduu jaallatu ijoollee akka kabsaa ta'ee jechuudha. Garuu kabsaa osoo hin taane akka ijoolleen ruuza adii hin nyaanneefini ruuza adii anaaniin jenneef kanani akkasii godhe irraa hambise. Foon lukkuu kanammoo sadii irraa fuudhe firee kuttaa citaa sadii maaliif akka foolii haqee dhamdhama dhamdhamni ruuza sanaa akka qayyaramuuf jechuudha. Amma kallattumaan bishaanitti naqa jechuudha. Qimii waan hundumaa itti naqeen jira yeroo daakee argitanii jirtu wanti hundumaa qaba jechuudha. Innaa haala kanaan ashaboota miiksii ta'uusaa ilaallattanii erga ashaboon keessa miiksii yookiin immoo midilii qixxee wal qixxaataa isinii ta'eeti jechuudha. Amma ani ruuzii miicee bareecha'ee kaawwa'eetiin jira naqa'ee jechuudha. Ruuzii kiyya kallattumaan itti naqa amma jechuudha. Sila miica'ee kaawwa'eera ruuzii koo. Yoo ruuzii miicamee taa'ee baay'ee bareedaa. Egaa wal qixxeessitanii sosochoostanii yaani baay'een keessan ruuzii hojjechuun beektu namni hin beekne illee jirtanii firaafiree keessa jijjiiruu kana waraqqaarii heelii filfil assootii fi darsiina yookiin immoo qarafaa kun immoo fooliif nuuf tolcha jechuudha. Foolii isaa xiqqoo akka nu urgaa'u nuuf taasisa. Egaa amma biriddistii kana amma bannu jechuudha. Takkuma nan qollofee daqiiqaa 30 booda walitti deebine jechuudha. Hin banu ani amma banu xiqqooshee yeroo jiru ibidda ishee xiqqeessa jechuudha. Itti gassara yookiin immoo itti ibidda ishee xiqqeesse qollofee bakka hin banamu. Ruuzii kana amma baneen ilaalu jechuudha. Saayitii isaa waan hin beekuuf asumaan amma saalaxaa kiyyaallee miiccattee qopheeffadheetiin jira. Asii kunoo jirjirii shisma rijil jedhama. Baala dimbilaa laatii akkasumallee roomaaniidha. Kun immoo keessbara magdoonasii timaatima fiyyaara qayyasirii xiqqoo jechuudha. Kasii warreen kana jirjira warreen kana miiccadhee bareecha'eetiin jira. Waaw kunoo amma xumuree jira jechuudha. Waaw ajaa'iba wallaahi laazim akka ajaa'ibaa kanatti bilchaateera. Dinnicha isaa cabsee ilaala jechuudha. Mee laayik godhaa dhugaa rabbi mee laayikii godhaa laayikii keessan anaan na jajjabeessa waan ta'eef laayik godhaa foon isaallee kun akkasitti baay'ee bishaateera. Foonichi foon handaaqqooti garuu foon handaaqqoo kuni foon handaaqqoo jedhu malee foon garmalee gurguddaadha nama sodaachisa. Foon handaaqqoo ta'uusaa shakka. Jiizarii yookiin kaarotiin isaallee akkanatti bilchaatee jira jechuudha. Foon handaaqqoo ta'ee foon bullaallaa ta'ee foon maalii haa ta'u dafeetiin bilchaata foon kun. Amma keessbaraa xiqqooshee keessbaraan hin urgeessa baay'ee foolii isaa waan urgeessuu fi haala kanaan itti rafarrafa'anii jechuudha. Hedduu natti tola yeroo hundumaa erga nyaata xumuree yoo irra godhe otoo hin xumurii yoo itti gootanii hin bilchaata. Yeroo bilchaatu immoo gurraacha'a keessaa jechuudha. Saniif irra keessa ishee xiqqoo ishee itti rafarrafa jechuudha. Akkasumallee namoonni ruuzii shisma loomii jaallatanii loomii irran godha jechuudha. Kuni nyaanni kuni walumaa galatti yeroo nyaatamu sin argisiisuuf hin beektu mana namaati. Nyaanni kun akkasumatti asii achee ba'a. Nuti malee asitti yeroo nyaatanii nuti bira dhaqnu kaameraallee bira hin geessinu. Egaa baay'een keessan akkuma beektanii
ani otoon tabalaashissin haala kanaan achi geessa jechuudha. Yoo irraa hafe nyaanna gaanuti warri shakaalaan beektu mitiire yoo irraa hafe nyaanna asuma garuuzii kiyya amma reefu banaa maalirra akka ga'ellee walumaan ilaala. Yoo bishaan godhatee yoo hin bilchaanne yoo maaliin taane astaayitii naa kenna asumarraan. Asumaan mee ilaala. Waaw. Mashallah. Innoo hin gubanne illee bulchaateera jechuudha. Mashallah. Fuusaallee kana amma nyaachuun amma dhugaa dubbachuuf taanaan akkas nyaatanii bakka duwwaa yaadan inni jedhan isa kanadha. Akkas nyaatanii ibsa yaadan jedhu mitiire. Hedduu bareedee jira dhugaa waaqayyooti. Baay'ee nama marara. No salaxaa kiyyammoo isa silaas ni argisiise kukkuta'ee haala kanaan cuunfaa loomii ashaboo zayituunii itti naqeetiin jira jechuudha. Karaa fagoona deemaa jira danqamee bakkeerran dhaabbaatu miilli koo dadhabee maafan garaa hira dhiiga kee wajjin wal makeera dhiigni koo deemsi koo deemsa qocaa miti yeroo yartuuttan tulluu